Haati jette ani eega haati jette kuma haati jette naataha hinkanninu ittuma kuma inni kanuu kannetti jiraachifannaa jenne dhoowwanne jechuudha. Dhoowwanne mana barnootaa biratti gallee mana barnootaa nuu kennanii gargaarsa mana barnootaa bira mana nuu bikkatti ijaarran nuu kennanii achi barsiifannee amma gama harakatamaattis duraan baadiyyaa keessa harakatamaat dabarsine katamaarraan ammaas hara hararitti dabarse jaaluma deemnee gargaarsifanna mana nu gargaaru ka barsiisu nu gargaare keessattis ni jirachittis kana gargaarsifannee osuma jala yaanee akkuma haani barsiifannu rabbiis nu gargaaree isaanis lammaffaa tokkoffaa bahan osuma kanannu alhamdulillah jennee rabbuma keenya shukrii godhannu ilaa amma haasoo isinitti hin dheeressu ilaa darajaatana geenye barumsa barsiiftaniittu qamariin baratee jira barsiifnee gara katamaa baadiyyaarraa katamaarraa harar bikka janitti Okay, ishi. Yeroo mucaan immoo qamar guddatee qamar akkana jedhin yeroo qamar immoo xiqqoo guddatee jedhu isaa daa'imummaan jiru geessii mootummaatti kenni gati jedhamanii didani rabbinnaa kenne jedhanii yeroo inni immoo xiqqoo si ol guddatu ijoollee daa'ima turetti akkamitti hiriyoota wajjin nama wajjin wal barsiisuun xiqqoo sin ittiin jabaanne maaltu yeroo sana keessatti dhagaame dhimuu gaafata. Barnoota sii ta'a warri ilmoo fayyaa geessitee gattu rabbi si agatu. Akka ijoollee isaaniitti yeroo mana barnootaa dhaqee dhufuu guddinuma isaa keessatti akkamiin akka inni hariiroo uummatee ijoollee wajjinis taphatee guddatee akkamiin akkanatti sadarkaa kanaan geessanii isinittiin ulfaanne ijoollee laal amma ijoollee dhedheertuus qabdan amma akka dhedheeraa sunitti gurguddiftanii fi akka qamariin ittiin guddiftan akkamii isinittiin ulfaanne. Rabbumaan na gargaaree namuu jaalala namaa ni qabaa hoggaa abbaan fuudhee mana barnootaatiin deemu nuti achi geessee karaa hojii funaannata biraa deema abbaanis anis hogguu isaan quraanaa bahuu jiran dhaqeen fuudha hiriyoonni isaanii gammadanii laf godhanii naa fuudhanii naa galchan obboleeyyan isaaniitis ni fuudhan gizee takka ni fuudhan natti ulfaanne rabbumaan na gargaare hanga baratanitti hani jalaana firsu na rakkifnee rabbuma abdadhee cufti hin jaallata hama keena ofu kana hundi ni jaallataa namnis na fuudha. Akkumaan ani rabbumarra haadhatti akkasumas rabbummaan na gargaaree darajaatana waliin geenye barsiifne hunda fin'eeni akkasitti alhamdulillahi rabbil aalamiin ilaa darajaatana geenye. Qamariin walumaa galatti ijoollee meeqa qabda? Sadii. Walumaa gala? Waligala? Torba. Torban keessaa nama meeqaatu akka kiyya kana fakkaata? Nama lama. Nama sadii. Takka dubartiidha? Takka dhala. Takka lama dhiira. Lamaan dhiiraa suni tokko qamari tokko isa Mikaa'el. Tokko isa jira. Mikaa'el maqaan. Maqaan isaa Mikaa'el. Amma xiqqoonarraahi hanga amataa jaha torbaatillee ni ta'ana dura osuma inni jiru osuma magaalaa Finfinnee keessallee dhufanii naafi abbaa yaamutti osuma nutti dhiyaatiin kalma deemee abbaa qabeenyaatiif deeman achi garra jedhu dhabne gaazabana kanaa akka jabaan lubbuun na gadditee fi jirti. Kanarratti waaniin itti dabaluu barbaadu uummanni Oromoos ta'e kan afaan keenya kana dhagahaa jirtan kan haadhatiyya har'a asirra fideef tokko hubannoo uumuudhaafi ilaachota qaama miidhamaaf qaban hubannoo uumuudhaafi please wanta na share copy link godhaa. Wanti keessan share godhaa qaba sirraas gaaffii qaba. Namni dhaadhaaqoo hin bu'e rakkoon qabu gaaffii barbaadan na gaafachuu dandeessanii kanaafuu waan kan share copy link godhaa addunyaa guutuuf facaasaa haya gaaffii teetiin keessummeessamuu beekaa haya. Atoo qamar yeroo hundi yeroo deemtu isuma dhuguma rabbii
wannanu gaafa si argu nan gammade andu fengasti seera si arge geema si taphachise yaadatte hote geema taphatarta in gammadda in kolfita gammadde oli gadi fid gammaddi gammachuu kummaa inni qaban nama fayyaa guutuu dhaabadee raqabu caalaatti gammadde yeroo ma hunda suma naguma maali sabri waa hundaa'u bakka rabbii waa hunda akka na bira jiru waan abdadhuufi abadan harkan kennu yeroo hunda gammadaa ta'uun harkaa fi miila qabaachuun murtee isaa mijiruu fi jireenya kee keessatti akka murtee isaan ta'in nan argan haati tiyya waan haadha taateef waan baay'ee dhoysite malee isiidha tasilaaggati yoggaa jedhanii harkatti uffatan nagattu sunu nangan akkamittiin gadda'an isiinuu naan boonaa jirti gaafa isiittiin salphisan gaafa isiittiin xiqqeessan xinneessan nangan aboo kana awwaala jedhanii waan baay'ee ni beektaniimi uiste Rabbiin irra na dabarsa. Marfee waraan eega tokko nadeessee kan biraasi jira. Namoonni akka kiyyaa baay'ee jira. Nuti nam sadii takkaa iccitiitan uummata Oromootti isinimne uummatatti isinimne gaafa guyyaa akkanaatiin carraa kanatti fayyadame namoonni argitan karaa keessaatiinis nu beeksisa. Jireenya keenya fooyyeffachuudhaaf eega gurguddanneen booda baay'ee tattaafachaa turre sababa garagaraatiin gargar facaan. Iccitiisan yoon ol baase amma way biyya keessa jirutu naafillee laanni beektaniimi isiniif haa galu. Nagaya barbaanna, jaalala barbaanna, guddina barbaanna, jijjiiramuudha barbaanna. Kanaatu gargar nu facaase namoonni walitti nu qabdan. Walitti nu qabaa karaa keessaatiin yoo argitan haati tiyya garaasii yeroo mara madaadha. Yoo na argitu isa sayyaaddi. Anaaf inni sun takkaa mubaarakiif isinimne nama tiktokuma haasofuu takkaa himin beeku. Mikaa'el jedhama. Daandii ofitti amanamummaa kana naa ibse. Nama sadeen kan yeroo deessu yeroo isaan lamaan deessu marfee waraannadhuu jedhanii yeroo ana ulfooftu. Ati oomisha bu'aa hin qabne oomishu jirta. Siigala kan biyyaaf hin tolle kan hirkattummaa baay'atu kanaaf marfee waraannadhu jedhaniini indidde kunoo wallaahi na bira jirti waanii nan irraa haasa'uu fi gin ammoo isin hin dubbati waan akkanaa naan jetti haadholee warra qaama miidhamaa qaban sabarsiisuudhaaf jabeessuudhaaf onneetti godhuudhaaf rabbiin keeriif isinii kee fidee guddisaa gadi baasaa yoo dandeessan barsiisaa yoo dandeessan mana yaalaa geessaa hawallaa namuu jira kanaaf hin dhoksina jedhaanii kanaaf carraa kana fayyadamee gaafaati mana kiyyaa deessu naa dhufte alhamdulillah jettee daa'ima kiyyaa ammatte gaa kanaaf sin awwaalini sin gatini naan jette gaa muujizaa rabbiiti waan ta'eef innaa maddi gammachuu kiyyaa mube kanaan siin jedha isiinuu naan gammachuu bara namni ilmoo daa'ima argatee rabbi kenneefi jennaan daa'ima qulqulluu fayyaa kenneefi jennaan geessitee zubaalaa keessatti gataa jirtu keessatti haadha ilmoosii guddifattee sabbartee rabbitti sabbartee jabaattee fitnaa rabbi isaa kenne fitnaa rabbi isiitti kenne tarkaanfattee rabbiinis waa malee kennineefi fayyaatti kennuu wallaallee nama akka kootii nama akka naanii nama akka biraa maastar kennuufi wallaallee kanatti kenneetti fatanaa sana darbiteetti walumaa galatti haati kee haadha jedhamtee gabaabinaan hin waamamtu. Haadha jedhamtee dheereffamtee waamamti. Kanaaf haadha keenya boonyaa utuu qurcii taanes utuu waan biraa taanes haati keenya nungattu turte jennee yaanna. Kanaaf haadha jaallanna. Kanaaf haadha keenya irratti duuna. Fakkeenyaadha biyya duniyaa irra jiru. Walumaa galatti kabajamtoota jaallatamtoota keenya. Qamariin kana hadha beellama qabee fi namoonni tokko qamar yaadattoo ta'e mana akka inni bitatuudhaaf waa hedduu irratti hirmaannee fi mana ijaarrateera alhamdulillah. Mana keessa jiraatu goonee fi jedha kanaan dura. Garuu suuqiin ni xiqqoosii olii gadi deemaa. Dikka makiinaa jala nu jalaa bu'aa. Dikka rakkoorra bu'aa jedhamee yaadamee garuu yeroo sana uummannis maallaqa guddaa baasee mana bitee waan ta'eef ammoo nasa yeroo dabarsinee hoggaa caalleerra. Yeroo dabarsineeti adda dhufne. Wanni nu dhufneefi beellamatti qabanne. Woma suuqii wayii
Suuqiidhuma xiqqoo kan haati manaa isaa amma ilmoo lammaffaa deesseetti. Namni kun ba'aa baachuu hin danda'u. Leestroollee hojjechuu hin danda'u. Harka isaa argaa jirtu. Kunoo miila isaa argaa jirtu. Namni hojjechiifatu hin jiru. Gammadee jiraatu. Rabbi haadha qofatti fatanaan finne. Haadha qofatti fatanaan finne nutti illee fatanaadha. Nama isa beeku hundatti fatanaadha. Mucaan kun hojjetadhu gadi beeyitii nama jedhamuu qabu miti. Nama gadi beeyillee hojjetachuu danda'u miti. Egaa manatti ijaarree irraa kiraa manaan qabu amma akka durii alhamdulillah. Mee amma immoo waan inni suuqiidhuma xiqqoo wayii dhageessanii suuqiidhuma xiqqoo wayii haati manaa isaa keessa dhaabattee gurgurtu. Ijoollee lama qaba ilmoo lammaffaa argateera kongiraa jedhaanii mabruuk jedhaanii. Geemii taphatee waan isin dhibu. Geemii taphatee waa tokko waan isin dhossu hin jiru hawaasa koo. Geemii taphatee ana biratti baafata. Qamar takkaa anaaf qamar miidiyaa irratti warra wal argee miidiyaa irratti warra wal gatee miti. Maallaqni isaa ana biratti argama jechuudha. Guyyaadhaan kun galmeeffatee ana biratti baafata. Doolaara 900 wayiin gaatee jira. Nama raree birriin kun gara keenya dhiifa manaa godhaati. Doolaara 900 kana warri ishennitanii fi giiftii kennitanii fi rabbi umrii isin adeeressu. Wallaahi namni silaa giiftaroonni leenca buusuu fi qaban. Eebbiyaati anaa leenca buuftee jennaan eebbiyaati leenca anaa buuftee jennaan rabbi bisi amir keessu naaminiin miti. Eebbi as jira lafa. Eebbi ati itti milkooftu leenca mucaa kanaa kennuutu nama gammachiisa. Ana mubaarak musammaati kennuurra. Ana tiktook universaalii kennuurra wallaahi giiftaroonni adaraa keessan fooloo godhadhaanii yeroo inni keema taphatu. Innis akkuma nama adabama. Farankaa sana moon balleessu. Kunoo birrii tokko lamaan doolaara 950 walitti qabate 40 na biratti walitti qabatee jira. Doolaara 950 kana kanan sila karoorsee fi adaraa waan giiftii irraa argattu hin balleessinii. Ani immoo uummatatti siikadheen wanni inni balleessu hin jiru gaa. Yaani rakkataafaa wallaahi rakkataafaa hin fudhatu na bira. Ji'a meeqatti birrii 10,000 gadaan irraa fudhate. Walitti qabadduuti. Manis keessaas jedhaan baasu gaafa butusii ol jettee 1,000 sii geesse uummatatti gas si fidee uummanni immoo dabalatee si fudhatee waan mul'ataa. Hunda godhamaa jira Amar nuti qabadhati. Doolaara amma argattee uummata hawaasa keetti hime hawaasni nama fayyaa hin qabne jaallatu guutee jira. Biritti si daballee suuqiidhuma xiqqoo wayii manuma keessa irraa kuttee madardaraadhuma 2-3 irra kaattee suuqii ittiin banattaa jennaan ishii jedhee daaraa dibatee ispoortii hojjetee adabamee nama bashannansiisee doolaara 950 kana ji'a meeqatti argate yoon siniin jedhee maal jettu? Haa ta'u alhamdulillah. Amma immoo geessanii amma immoo mee waan dandeenyu 1,000 2,000 5,000 10,000 wama rabbi nuu kenneeni akkaawuntii dhuma isaarratti daballee fi anis sakara keessaa baasee fi ergee fi doolaara 950 kana sakka hin balleessine waa biraarra nu oolchine mee waan dandeessanuun gargaaraani eegalameera. Akkaawuntii kennaa kenni qabar. Akkaawuntii kennaa kenni. Jechaan sitti himu. Jechaan natti himi. Ol galtanii rabbumaa jettanii waan dandeessan gargaartuni. Ishii natti himi. 1,000. 1,000. 61. 61. 57. 57. 24. 24. 54. 54. Tokko macana shan qamar shaamee jedha. Dhageessanii qamar shaamee. Qamar shaamee jedha. Meemee maastar maal jedha? duraan dursinee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. An dhugaa rabbi waa lama keessatti hin gammadelle hin gaddalle. Waa'ee haadhaa jechuun waa inni nurraa dubbatee jira. Haati rakkoo hedduu wareegama hedduu keessa kafaltee wareegama hedduu keessa dabartee bakka kana hangeetti. Ammoo har'a jecha san inni illee beekee maasha Allah. Jecha waa'ee haadhaa deebi'ee haadha wakka waan sabaatiin nu dhufe namni kun jecha inni nuun jedhe jecha kana hunda gadi hin baasu waan sabaati jedhe. Kun dhugaadha saba ilaallata.
baga rabbiin ilmoollee sii kenne baga rabbiin kanallee geette mubee anamma kanan jedhu waan sila qarqaru garaa keessaanitti erga inni waan ansi erge san sittaa ergu ati kan kawati kan kena ergi kamar waan ansi erge immoo garuu mubaarikitti ergita mubaarik ammoo namatti hin yoo birrii lamallee taate maaliif hedduu natti dhagame anam wallahi takkaan agarre mubee dhugaa sitti bane wallahi billahi takkaan agarre jecha amma mubeen achii nu dhaame suni ananarra dabarsaa nama akkana kana qarqara jechi jedhu sun barnoota guddaadha nama beeku dhugaa dubbachuudhaaf abshiin akka sabaatitti illee sibira jirraa viidiyoo kan kee ammoo alallee akka sabaatitti naaf ergi waan siif jedhetu jira namni si qarqara oromoo hedduutti jira nama akka keetii kana bira wan dhaabanne beetee rabbiif nama biratti illee hin milkooynu nu dhugaa waa dubbanne jechuudha milkii takka hin qabnu osoo ati akkana jirtu akkaawuntii kana ilaali qamar sirriitti ilaalime footoo kaafadhaa Sirri. Amar Shaamee jedha lakuno 1167 54 tokko haala biratti gammachisame nam magalchuu danda'u tokko gastii gala footoo kaafadhaati galchine wala kanuu ergaa haadharraa eebbasinii fuunaa isarraallee eebbasinii fuunaa nam magalchisan ammuma lakkoofsa sadii barreeffadhaa ishimnaa teetanaa garii. Okay, Mubi, ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። በመጀመሪያ አላህ ለአንተ ረጅም እድሜና ጤና ይስጥህ። እንደዚህ አይነት ነገሩን እያመጣክ አማርኛ እኔ ኦሮምኛ አወራለሁ ግን አማርኛ ስለሚገባ ነው በመሀል እርግጠኛ ነኝ እሱም ይሰማል መሰለኝ አማርኛ። አዎ ይሰማል። ማዘር በመጀመሪያ የእናቶች ተምሳሌት ናቸው። የእናቶች ተምሳሌት ናቸው። ረጅም እድሜና ጤና ይስጣቸው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ለአንተ ደግሞ የምትጦራቸው አላህ ያድርግ። ልጆችንም አላህ የበረካ ያድርግልን። ሙቤ በእንደዚህ አይነት ነገር እኔ በቃ እኔ ምንጊዜም ዱዓ አደርግልሃለሁ። የምስኪኖች አባት ነህ አንተ። ብዙ መናገር አልፈልግም። ጀግና ነህ። በኦሮምኛ ባወራቸው ደስ ይለኛል። እሳቸው ሀደ ጭማ ወላሂ ነምቦ የገሩ ጊዜ ጠገው ጀቹዳ እንሻላ እኔ አስገባልሃለሁ። ስክሪንሹት አድርጊያለሁ። አስገብቼም ለሙቤ ምልካለሁኝ። አስገባልሃለሁ። ቢያንስ 2000 ብር ምናምን አስገባልሃለሁ። ግን ከዛ በላይ ነው ውስጤ የተመኘው። አስገባልሃለሁ። እናመሰግናለን። ሙቤ አንስ አማ አካውንት ያማ ፍራዴ ጅራ ቦሩ ፍታን ከዛ ቀርሺ ኩማ ዲግዳማ ሲ ኤርጋ ማዘሪን ታንቴ ስርዶ አይና ጎዳኔ አላሁ አክበር ቀርሺ ኩማ ዲግዳማ ሲ ኤርጋ ሶኖ ሲቲ ቲቃቲ ገሩ የሮ ብራቲ ፍሌ ጀቺ አማ እኒ ጀደሱ ሙቤ ወላሂ ሄዱነት ዳጋሜ በቃ እኒ ሃዳን ደርቢ ጀዳን ሰንቲ ሄዱነት ዳጋሜ ዱጋ ዱባቹዳፍ አዳ ረቢን ሲካይ በቃ ካና ሲካይ ሃዳተን ቴሌ ሰደርካ ካናጋ ሁንዱ ማቃ ሃዳቲ haadha jechuun ka sadarkaa addunyaa tanarratti nama hunduu nama beenu jechuudha. Kanaafuu rabbi mazarii ta'e umrii nu haa dheeressu. Mazariin tantee mazarii ta'e qofaa miti akkasi beekuu qabda ta'e hunda haadha kabajamtu, haadha jaalatamtu, haadha ulfaattu, haadha jiruu addunyaa tanarratti bakka nu geetti haati ta'e sadarkaa kana nu geetti haadha mubeellee nagartee sadarkaa kana gahuun rabbiin agartee mubeellee wallahi kabajaa guddaa jaalala guddaa biyyaa rabbi si haa kennu. ilma beekama ilma aqlii qabu rabbi si haa godhu mube nama agartee si bira darbe ilmi kan keellee deebi'ee saba kana qarqaaru kana hunda jaalala kana hunda mubaayir musammaati ispeeshaalii ayyootiya du'aayii nu godhaafi jaalala nu barsiisee waa sadaqachuu nu barsiisee nama kenna nama awwaalamee namni quban qabne siyaasee saba as baasee saba argisiisee sabni jaalala kana hadha ummata barsiisee tokkoffaa mubaarakii du'aayii naa godhaafi ilmi isaallee akka biyya bulchu ilma rabbii akka ta'u du'aayii nu godhaasin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naani irraa eegallaa amma gaa isin buusaan deema dhiifama naa godhaa naman galchaa sadii barreeffadhaa warri gargaaruu barbaadanii naani birrii meeqa barreessi yoosii mijadhu. Naani isaa birrii meeqa. Tokkoffaa irratti tokkoffaa mubee hedduu tokko galatoomii sinjaan akkanatti maaliif jennaani namoota akkana kana hedduu yeroo hedduu ati nama gargaaruun beekamta. Mubee abbaa miskiinaa jecha jedhamu sun maquma kan kee dhugaati wallaahi hedduu takka galatoomii tasan irraa hafteeti ammallee gara fuulduratti illee akkuma kanatti itti fufin jaa namni haqa irratti hojjetu ufeellee nafuu haqqiitu asiin seegi malee sila akka namaa akka tasiin geenyaan bareecheetiin beekaa baay'ee tokko galatoomii
akkuma san qamarra atillee haadha kan kee nama galata isii beeku taatee himuu kan kee hedduu takka garaan hundatti dhagahame haadha teenya atillee nu hundumaafuu haadha ishiin si qofaa fi miti jechuu hayya sii galee jazaa isii rabbi haa kaffaluu fi jazaa haadhaan kun kuma namni hin kaffalu jalqabuma rabbuma namaa kaffala. Saniifuu an akkanatti muree 5,000 Itoophiyaan hin galchaaf. Daqiiqaa waa xiqqoo booda sa'aatii takka osoo hin geenye yaani rakkoo miti asumarra osoo hin jiru galchee mul'isa rakkoo miti. Sagaleen kiyya ni jiraame. Jira maashaallah. Jira galatoomi habiibti. Kati gachitu nan beeka dhibbaan dhibbatti galatoomi ulfaadhu. Eshi jaabu. Birri kuma inni namman galchaafichi. Yallaa ko mumuni da galchi mudee kana da Mareema. Dafaa. mudee tara mudee mudee bisi okay. Ustadi waa'ee biraa naaseenii jaabu. Waan biraa naaseenii. Mareema. Birii meeqa? Galchi waraqaa nu agarsiisi dafi. Eshi never give up. Sarsari barreeffadha. Sarsari barreeffadha. Sarsari barreeffadha. Dafi galchiti waraqaa nu agarsiisi Mareema. Eshi. Never give up dafi. Daddafaaqa. Never give up injiru fakkaata bilbila bira eebii dubbadhu. Eebii dubbadhu. Eebii. ABC. Biree. Beekam. Nagaa. Birri kuma lama gasheeraan. Thank you biree ko. Ulfaadhu galatoon. Akkasti. Thank you. Eebii dubbadhu. Biree isa as jirtu muwaati. Biree isa Dubaayii. Laki biyyaan jira mube bushoftu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميرا كغاري تنبيكا نما كنا دراني يروج القبل فاقام نوتو كاسة الحمد لله ربي قد نوتو كاسة أمرا دبچو دندا كيسا الله كل ساين كبا واني سبر باچسو في إنو كيسا نبيكا نو دبچو دندا إچو بربادت كبا وانا نقول وانا نقوشو دندا غلطوما Jamila. ABC dubbatu. ABC. Jamila. Sarsari barreeffadhaa lakkoofsa gastii keessa nama galchuun ta'u kanaa manjala laan. Argitanii? Gastii keessa yeroo nama galchitan namni waan inni itti jiru Allahu alam. Waan biraatti jiraachuun mala. Sarsari barreeffadhaa isin galchina. Akkaawuntii fudhaa. Waan dandeessan galchaa fi suuqii bannaa fi suuqii keessa taa'ee asa deebi'u. Rabbiin biraa argattu. Eshi. Tokkummaa dubbadhu. Daddafaa gaa ummatu. Qarshii kuma lama nan gargaara mubee. Rabbi sirraa jaallatu akkaawuntii fudhattee nama sarsarii barreeffata mooniitarii jirannu. Raawutti hin jirtanu. Galatoo mulfaadhu obboleessu. Mooniitariin jiru. Kanan kaasaa gaa hunda namaarra. Hunda namaarra. Kaasa wallaahi. Dayyuusota. Eshi tokkummaa ol galteetta. Tokkummaa ol galteetta. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u, nagaa namti. Nagaadha. Baay'ee namatti tola, barnoota namaaf ta'a waan kuni. Ani birrii Itoophiyaa birrii kuma tokkoon gashaafamu. Galatoo ulfaadhu obboleessa keenya akkaawuntii fudhattee? Fudheera. Ayyee. Galatoo. Dafa tu galchine irrattan meemee akka wanu beellaman fuunu. Warri beellamaa waliin galinaa. Warri beellamaa galatoomaa beellama keessa irratti galchaa kaatee resiitiin argaa. Warri amma galchuu dandeessan qofti ol gala. Kun ola. Warri amma galchuu dandeessan lakkoofsa lama barreeffadhaa. Warra lama barreeffate ol galchaa. Amma nama galchee amma dhiira risiitii amma nu agarsiisu. Lama barreeffadhu. Nama nu agarsiiftu.
Okay. Maaliif inni waadaa galee baduu fi inni kaan tokko miti. Namni galchitan lama lama barreeffadhaa. Namni galchitan amma galchitan amma nu galchitan lama lama barreeffadhaa. Abu Bakar, assalamu alaikum. Jira jirtu. Ashiru mana tima ishi silki la marka kaman galcha gamu. Tokko. Okay, kuma tokko jaatamii tokko shantamii torba barreeffadhaa Abu Bakar daqiiqaa tokko qofa. achirraa barreeffadhuudhaaf dafiiti. Isinis barreeffadhaa yalla. Isinoo haa ta'u barreeffadhaa. Warri galchitan immoo warri amma immoo galchaa yoo dhuguma gargaaruu barbaadan calluma jedhee mucaa asirra oolchee galmeeffachuun barbaaduan. Warri galchitan qofti kun akkaawuntii fudhaati waraqata agarsiisuudhaaf walgaltu bakka seera haaraadha. Warri rabbiif jecha qamariin gargaaruu barbaadan akkaawuntiin kunooti fudhaa barreeffadhaa galchaati. Warri galchitan qofti warri galchitan waadaa galuun ol galuun hin jiru. Rabbiif waadaa galtee miti achumatti galchiif akkaawuntiin kan isaati. Qamar kunola. Si galee warri galchitan qofti lakkoofsa shan barreeffadhaa warri galchitan riisitii agarsiisuudha. Bakka soba dadhabne miiliyoona galmeeffannaa 100,000 argina. Shan barreeffadhaa warri galchitanii jirtan. Okay. Muraad Baaleenaa galchaa. Jarri kun never give up. Galchiteetta? Maaliif buuftanii never give up yoon deebisa? Allahu Akbar. Kun oola. Niitoorkii sabaa. Niitoorkii sabaati. Naa galchaa never give up. Kun argitanii lakkuma lama ammuma kun oola dhiirota laala. Darbal baakki. Kun oola. Birrii 2,000 ammas. Maashaallah. Nama dhibba tokko birrii 2,000 naa galchuun barbaada abbo. Kijiba. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Galatoomi mix. Qoya akkaawuntii guddisime uume. Akkaawuntii amma agarsiisame. Akkaawuntii guddisan. Amma agarsiisa. Amma nama agarsiisa. Warri galchitan shan barreeffadhaa akkas barbaadna. Warri galchuu dandeessanu galchitanii kaatan galchaa kaa ol gala. Waraqaa agarsiisuudhaa ol gala. Kan namni sin eebbisu. Qamar galaa jira akkaawuntii ilaalimee. Warri galchitanii waraqaa ofirkaa qabdanu shan barreeffadhaa ol isin galchina waraqaa keessa agarsiiftan malee hin deemtan. Kana laannan barbaadu. Maalibbo repost godhaa akkuma naanii kana laa repost godhaa mee viidiyoo kan. Fudhaa akkaawuntii waraqaa nu agarsiisa amma. Shan warra barreeffatu kana naa galchaa warra galchee jechuudha. Shan warra barreeffatu dambisina. Shan warra barreeffatu wayyee. Lama galee maqaa isaaniis nan qaba. Masha Allah. Abdii Dedo. Ube, qoy namboosine. Ada birrii kan ammoo maqaa obboleessa kiyyaatii nan galchee obboleessa kiyyaa kara biraa matanaa godhutti kadhannaa gadhaafi. Obboleessa isaa dheengaddaa gandaa kiraa deemeetiin galchee laala. Rabbi rahmata godhuuf wallahi rabbi umurii si adeeressu haadha keella rabbi si fafayyisu. Habiibi. Aamen. Abshir. Ishi. Maria mana agarsiise akkaawuntii. Jaanjiraa qoyaa. Dafa warri galchitan kottaa shan barreeffadhaa. Shan barreeffadhaa warri galchitanii waraqaa ofirkaa qabdan waraqaa agarsiisuu qofaaf galtu. Shan tamaamiin galchaa tamaam erga silaa barreeffata. Tamaam 500 tokko lama galcheetu fatina ol galchaa agarsiifatu. Ishi Sabbona warra akkaawuntii barbaadan kunoota akkaawuntiilla. Kuno akkaawuntiilla fudhaa. Warra akkaawuntii barbaadan akkaawuntii qamar fudhaa. Galchaa kaati shan barreeffadhaa ol isin galchina waraqaa nama agarsiisa. Nama maaliif buuftu jalan? Ishi Hayilee galchitee warra shan galchee ka'ee waraqaa agarsiisuu dhufu jechuudha. Lafa mataati galchaati waraqaa nu agarsiisuu kottaa. Iskiriinshuu godhadhaa. Olnaa galchaa namoota shan barreeffataa jiran. Harme kottu. Black kottu.
warra shashambarree fataa roonnaa galchaa. Waraqaan nu agarsiisaa jala keenya. Waraqaan nu agarsiisaa jala keenya. Warra ol galtan harmee. Harmee dhiifama. Amiir. Warri mooritaroonna jala jirtan imaanii nama shashambarree fatee ol galchita shii nama mombuusinaa jala jirtanii. Amiir dubbadhu kaa abdii koo dubbadhu hikmaa dubbadhu. A'uuzu billaahi min shaytaani rajiim. Jara keenya waan hin dubbanne maaf ol galtan gaa? Fayyaan kan rabbiiti waan hin jedhu qabu. Wallaahi bor waan rabbi isinii kennu hin beektan. Kana dadhabne bo. Akka namni hin gargaarre godhaa yeroo bara. Akka namni hin gargaarreef adeemee deemanii shashambarreeffataa. Laala namni harkaan balaa fudhata. Waan dhaltu hin beektu.